Mr. Abdisa Wanja is a digital language advocate, development practitioner, and technology leader whose work centers on the intersection of language, innovation, and social economic development. He serves as the Google Crowdsource Ethiopia coordinator and managing director of the 3As. What are these 3As? Afan, Africa, and Association. A charitable organization dedicated to the preservation, promotion, and digitalization of Ethiopian language and cultures. Through his leadership, he has advanced efforts to integrate major Ethiopian languages, including Afar, Afan Oromo, Amharic, Tigrinya, Af Somali, into global digital platform, promoting linguistic inclusion and cultural visibility in the digital sphere. Mr. Abdisa leads a large-scale multi-phase initiative focused on building comprehensive digital language resources through translation, speech technology development, image-based text recognition, handwriting digitalization, cultural and data documentation. This initiative aims to contribute extensive validated linguistic data sets to global repositories, thereby enhancing the accessibility and usability of Ethiopian language in emerging technologies. Under his coordination, multiple language specific chapters collaborate with academic institutions and expertise to enhance quality and sustainability and scalability and sustainability. In addition to his role in 3A, he serves as managing director of OICT Solutions, where he promotes technology-driven innovations, recognized as a regional influencer coordinating Google crowdsource activities across Africa and Asia. Mr. Abdisa plays a pivotal role in advancing digital inclusion and empowering linguistically diverse communities. His work reflects a sustained commitment to liberating technology for cultural preservation, knowledge, production, and inclusive development. Really, thank you, Mr. Abdisa, for your real contribution in the development of Ethiopian language. So, thank you for your time. And now you have 35 minutes for your presentation. I will just inform you when you are given 5 minutes. Thank you so much. Ulfaadha yuunivarsiitiin guddichi biyyi teenya qabdu kan waa'ee afaanillee aadaallee yoo yaadannu jalqabatti nutti dhufu irra guddaan dhaloota afaan kana keessatti gahee qabanii mana kanaa bahanii akkasuma immoo gara giddugala shanan gibee dhufuun iyyaaf gammachuu guddaa dhagahame ibsachaa affeerraa naagootaniif guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Ani immoo garee afaan keenya afaan addunyaa godhate jedhee waan of yaaduu fi waan amanuu fi afaan Oromootiin dubbadha akkuma Dr. Fedhaan godhanii. Waan qabadhee dhufe keessaallee irra guddaa na jalaa fixaniiru Dr. Fedhaan. Waan Dr. Fedhaan akka barnootaatitti nu dhiyeessan ani immoo waan qabatamaan nu mudatee fi chaalenjiiwwan keessa dabar akkasuma immoo akkamiin as geenne gara fuulduraatitti maaltu nu eeggata waan jedhu gabaabseetiin isiniif kaasa hanga silaa ibsuudhaaf guddaa dadhabu Dr. Fedhaan waan jalaa fixaniif gara kan kootitti yoo dhufu fakkeenyotaan waan deeggaramee fi waan nu mudate waan ta'aa turre sadarkaa amma irra jirreen sadarkaan amma jirru immoo
sadarkaa maal fakkaatu gara fuulduraatti immoo maaltu nurraa eegamaa Jimmaa Yuunivarsiitiin immoo waltajjii akkanaa nu mijeessee nu dhageeffatee qofa ka cabbisu osoo hin taane kanaan duratti hin cabbifne ogeeyyiin naannoo afaan Oromoo jirtan hedduun hojiin hojjechaa turreerra amma immoo Yuunivarsiitiin illee jooyin nu godha jennee haa yaadnuu fi qabatamaan maaltu barbaachisaa waan jedhu dubbatuudhaa fi xiyyeeffannoon keenyaa fi mariin keenya waa'ee digital inclusion qofa osoo hin taane galteewwan digital inclusion har'a caafii arganeef reef baatii bahaa jirtu jiini dhalattuu ji'aa takka mul'ataa jirtuu fi piroosesii keessa dabarre digital inclusion sadarkaa har'a artificial intelligence keessatti baay'ee afaan Oromoo sadarkaa artificial intelligence itti recognize ka ta'e ji'a darbe kana bara 2025 bara 2026 ji'a darbe kana kan Googleen officially afaan Afrikaa afaan 13 filate digital artificial intelligence keessatti dabale achievement isaa celebrate gochaa jira jechuudha. So gabaabinaan digital advancement keessatti akkasuma immoo digital cultural representation keessatti adeemsi keessa dabarre maalii rakkoon guddaa maaltu ta'e waan jedhu gabaabsinee ilaaluudhaaf seenaa gabaabduu yoo isinii kaasu addunyaa kanarra afaanota 7,000 fi wayitu jira. Afaan addunyaa keessatti afaan addunyaarra jiru afaan 7,000 wayitu jira. Within coming 5 to 10 years waggoota dhufan 5 hanga waggaa 10tti afaan 3,500 ol ni du'a jedhamee eegama. Amma Dr. Fedhaan dubbachaa turanii afaan chaalenjii garaagaraatiin namni chaalenjii garaagaraatiin afaan jijjiirachuu danda'a dhiisuu danda'a. Afaan 3,500 ni du'aa jedhameeti keessattuu adeemsa digital inclusion kanaan wal qabatee saffisa ajaa'ibaatiin waan deemamaa jiruuf I don't know maybe sanii ol ta'uu danda'a akka qorannoon garaagaraa agarsiisutti biyyuma teenya kana keessatti afaan 80 ol qabdi Itoophiyaan jedhameeti haasa'amaa barachaa turre kutaa gadaanaatti amma riisarchiin tokko bara darbe akka hojjetametti afaan 45 ol du'uudhaaf gara xumuraa irra jira jedhameeti riisarchiin bahe keessaa fakkeenyi afaan Guraagee Walqixxee Yuunivarsiitiin baajata guddaa ramadee afaan kana du'arraa baraarra jedheeti hojjechaa jiraachuu namni hedduu miidiyaa irraa dhaga'aa tureera jedhee yaada. So afaan addunyaa afaan 7,000 ol san keessaa afaan du'aa jiru kana keessaa baasuutu nurra jira jenneeti waggaa 12 addaati duulli nuti eegalle jechuudha. Duulli sooshaal miidiyaa dhufeeti kan har'a galtee afaan keenya sadarkaa digital inclusioniitti akka nu dhufu godhe ta'e jechuudha. Waggaa 12 I think bara 2014 eegalle bara 2014 santu har'aas hin gaheet afaan Oromoo sadarkaa Afrikaa keessaa afaanota jalqaba artificial intelligence dabalaman afaan 13 carraa argate keessaa tokko ta'e jechuudha. Jalqabbii gaarii irra jiraachuu kenna. Hanqinoonni fi rakkoowwan booda haasofnu baay'ee jiraatullee jalqabbiin gaarii jiraachuu achirraa hubannaa. Afaan Oromoo akka qorannoowwan garaagaraa agarsiisanitti hawaasni afaan tokkoffaa godheetii dubbatu afaan uummata nuti uummanni keenya bal'aadha. Jimma, Baalee, Arsii, Harargee, Wallagga qofa otoo hin taane Boorana irraan baanee hanga Keeniyaa seenaa hanga Taanzaaniyaa qaqqaba jennee fayyadamnuu fi nuti miliyoona 70 olitti lakkaa'anna. Walumaa galatti warra afaan lammaffaa dubbatu wajjin gara miliyoona 70 olitti siqa jenneeti qabannee ejjennoo kanaan dhaabbilee idil addunyaa hunda chaalenjii gochaa akka turre. Haa ta'u garuu immoo isa qorattoota seenaatiif isa sadarkaa sanitti afaan uummata hagana bal'aa argate uummata hagana bal'aa qabu sadarkaa kana irra jiraachuun yeroo tokko namallee waan saalfachiisuu fi akkamitti akkana ta'e bara 2016 waggaa
waggaa saddeet dura gaafa googilii yeroo jalqabaatiif afaan googilii gochuudhaaf gaafa gaafannu afaan Oromoo sadarkaa sadiitti rikooginaayiz ta'uu hin danda'u. Sababni isaa istaatiksiin biyyaalessaa uummanni Oromoo miliyoona 24 jedha. Intarneet irra jechi tokko hin jiru, jechi afaan Oromootiin barraa'ee fi koontentiin barraa'e hin ta'u jedheeti googiliin yeroo afur harkaa kuffise jechuudha. Gaafii nuti gaafachaa turre. Yeroo shanaffaa duula uummataa waamneetti guyyaa tokkotti appilikeeshinii 80,000 ol funaannee miidiyaan Oromoo afaan Oromootiin hojjetu wajjin duula godhee immideetii googiliin aksepti nu godhe jechuudha. Chaalenjiiwwan baay'inni keenya lafarratti malee intarneetii keessatti akka hin jirre fakkeenya tokko fudhachuu irraa dandeenya jechuudha. Gabaabseetii ijoowwan keenya ijoo yaada kiyyaatti yoo deebi'u Dr. Kaasaa turaniiru. Ani waan bara garbummaa bara reediyoo cabsaa jedhamu san guddaa keessan seenu isiniif dhiisa. Erga bara jijjiiramee dhufee waggaa 30 dura afaan Oromoo kaarikulamiin isaa hojjetameeti gara sadarkaa barnootaatiin dhufeellee maal akka ta'e hayyoonni afaanii waan jiraniif barsiisonni kiyya isaan keessa seenee guddaa hin dubbadhu. Garuu immoo galteessantu akka sadarkaa kanaan nu gahe sadarkaa ani irra guddaa kan xiyyeeffadhu niiwu dhiiraadha. Niiwu dhiiraan kun gara teekinooloojiitti afaan keenya fiduun afaan Oromoo gara teekinooloojiitti fiduu keessatti afaan Oromoo waggaa 30 dura gara barnootaatti gaafa jiru galtee sun sadarkaa barnootaatiin barruun garaagaraa kitaabni garaagaraa maxxaneeti uummata keessa gadi bahu miidiyaan afaan Oromoodhaa sadarkaa biyyoolessaatitti sadarkaa reediyootitti sadarkaa garaagaraatti banamuu eegaluun galtee adda dijitaal irratti nu dhufeef bu'uura ta'eera waan ta'eef isa akka bu'uuraatti qabannee niiwu eeraa keessallee niiwu eeraan sun most probably bara 2000 booda jennee fudhachuu sadarkaa dandeenyutti illee tilmaama yookiin riisarchiidhaan qoqqooduu baadhallee mootummaan afaan hojii mootummaa sadarkaa naannoo irratti ta'uu isaatiin namni bakka jirutti barnoota sadarkaa barnoota garaagaraa barachuu danda'u isaatiin akkasuma immoo barnoonni barnoota qofa osoo hin taane maxxansaaleen garaagaraa afaan Oromootiin maxxanuu eegalu akkasuma immoo miidiyaaleen afaan Oromootiin babal'achuun koontentii kireet godhaa dhufe jechuudha. Koontentii isa jennu qabiyyeewwan afaan Oromoodhaa barreeffamaan uumaa dhufe. Isa dijitaal dhiiraa jennu kana akka kan kootitti akka barreeffama kootitti 2000 booda 2007 boodatti qabadhe 2007 booda gara sadiitti qoode. Afaan Oromoo kan galtee argatee gara intarneetaatiin afaan Oromoo ta'uu isaa hubatamuun ka'ee galee bara 2007 booda. Bara 2007 2005 Facebookiin akka laawunchi gaafa ta'u sooshaal miidiyaa warraaqsa sooshaal miidiyaatitu jalqabe. Afaan Oromootiin gahee guddaa akka taphate warraaqsa sooshaal miidiyaatitu afaan Oromootiif sadarkaa inni irra jiruuf gahee guddaa bu'uura guddaa kaaheera jechuudha. Sadarkaa barreeffamni afaan Oromoo manneen barnootaa keessatti barsiifamuu eegalu miidiyaan afaan Oromootiin banamuu eegaluun gaafa marsaalee hawaasaa sooshaal miidiyaan babal'achuu eegalu namni keenya afaan ofiitiin yaada ibsatu eegale jechuudha. Afaan ofiitiin yaada ibsatu gaafa eegalu koontentiin namni garaagaraa bakka garaagaraatitti kaan feesbuukii dhuunfaatiin kaan bakka garaagaraatitti intarneet irratti wanti barreessu afaan Oromoo rikooginaayiz ta'e intarneet irratti rikooginaayiz ta'e sooshaal miidiyaatu jalqaba qabata jechuudha. Sanii fi faawundeeshinii kaa'eera jechuudha. Faawundeeshinii sooshaal miidiyaan kaa'e sanii yoo fudhannu booda irra nuti yuunivarsiitii keessa yeroo turre san marsaalee hawaasaa reefuu babal'ataa 2013 giraajuweet godhanii Harmaa yuunivarsiitii irra 2014
dhaabbata Ameerikaa tokko keessatti qacaramee yeroo jalqabaatiif moobaayil appilikeeshinii hojjetee bahee achi booda gara Itiyoo Telekoomii dhufeetti dargaggoota nama 5 taane mucaan tokko Wallaggaa, ani Arsiidha, tokko Jimmaa, tokko immoo Harargeedha. Nama 5 taaneeti wal gurmeessineetti afaan Oromoo kana kan Oromoon yeroo hunda afaan federaalaa nu haa ta'u jedhu kan afaan addunyaa haa goonu jenneeti mari'anne. Tokkoffaa dhaabbata wayiillee yoo banachuullee barbaanne amma birriillee qabnu dabalataan immoo barri bara wayyaaleetii hojiilee nuun kennanii afaan Oromoo kana hojjennee kaanee akka hojjechuu dandeenyu agarsiifanna jenneeti jalqabnee jechuudha. Appilikeeshinii hojjechuun kan waan nu gargaareef appilikeeshinii afaan Oromoo appilikeeshinii 23 ol hojjetu jechuudha. Yeroo sanitti bu'uura afaan Oromoo baradhaa hamni qubee sagaleedhaan wantoota afaan Oromoo ittiin baratan jalqabaa hojjennee weebsaayitii jalqabaa bara 2016 jalqaba irratti weebsaayitii afaan Oromoo barsiisu hojjenne jechuudha. Weebsaayitiin tokko sanii mucaan tokko Ingiliiz irraa dikshiinarii afaan Oromoo faraan mucaan jedhamu hojjete, mucaan tokko Ameerikaa irraa amma Oromiyaa levelii keessa hojjetaa weebsaayitii tokko qaba. Weebsaayitii sadii dhiyeessineeti riijektiin harkaa Googilii yeroo jalqabaatu yoo gaafannu qabiyyeen weebsaayitii afaan Oromoo sadii qofatu ture jiru. Har'a galata isaa akkuma ol qabna jedhee yaada miidiyaa mastiin afaan Oromootiin banateera waan ta'eef kaka'umsa guddatu achirraa ka'e. Duulli sun jalqaba xumura gara bara 2015 feesbuukiin afaan hedduu gara afaan hojii godhachuu barbaadaa jedhee gaafa ibsa baasu yeroo jalqabaatitti namni appilaayi gochuun dursa jiranatti fakkaatu. Jalqaba bara 2016tti feesbuukiin afaan hojii isinii godhaa qabiyyee galfadhaa nuun jedhee kan yeroo jalqabaatiif dhaabbata sadarkaa idil addunyaatti afaan keenya koontentii galchuu eegalle bara 2016 namni baay'een I think as keessa namni jiru jiraachuu danda'a. Kaampeen godhaati biyya keessaa biyya alaatti wal qindeessinee daataa itti guuraa turre. Akka dogoggoroonni baay'een afaan Oromoo irraa wanti mul'atu ijoollee yeroo intarneeta qofa fayyadamuu sarraa qabdutti itti galcha malee ogeeyyii afaanii akka har'aa kana orgaanaayiz ta'aniiti itti galchuu hin dandeenye ture. Namoota intarneetii qabu qofatu waanuma danda'uu fi beeku itti galchaa turuun isaa har'a daataan keenya qulqullinni akka dhabuuf gahee taphateera. So social media bara feezii lammaffaa keessatti social media isa bara 2016 feesbuukii accept nu godhe bara 2016 xumura irratti googilii accept nu godhe garuu maal nu gaafate jecha miliyoona tokko fidaa jira. Amma bakki Dr. Fedhaan kaasa as bira. Jecha miliyoona tokko Ingiliffa akka hiikame fidaa jira. Barreessa abbiran deemin hin jiru. Giddugala aadaa Oromoo, aadaa fi turizimii Oromoo, rabbi isaanii haa raranu obbo Gaaddisaa Birruu barreessitoota dikshiinarii afaan Oromoo qaba hunda listi godhanii tokko tokkoon bilbila waliin naa kennanii irra deemee nama hunda tokkocharraa jecha takka argame. Hin qabnu jedhe namni hundi. Jecha miliyoona tokko isaa bakki dhufu hin jiru. Sababni isaa yeroo san googiliin AI detecting godhu artificial intelligence eegalee yoo san dhaabbanni googiliidha. Dhaabbata sadarkaa idil addunyaatti sadarkaa afaanota sadarkeessuudhaan afaanota gurguddoo idil addunyaa baasuun afaanota kana dhaabbilee gurguddoo idil addunyaa keessatti akka afaan hojii ta'u godhu keessa adda duree waan ta'eef sadarkaa idil addunyaa afaanota sadarkeessuudhaan dursa qabata. Microsoft illee jira. Garuu immoo ka googilii dhiibbaa ol'aanaa qabaachuu qofa osoo hin taane addunyaa irratti biizinesii guddaan kan ittiin socho'u waan ta'eef. Googiliin kophaa isaatti dhaabbata 206 jalaa qaba waan ta'eef dhaabbata isaa keessatti hojiirra oolchuun fakkeenyaaf yuutuubii irratti amma afaan Oromoo sadarkaa barreeffama gara sagaleetti illee jijjiiru, sagalee gara barreeffama jijjiirutti sadarkaa san akka dhufe googiliin dhaabbatuma isaa irratti teestii godhaa gaafa teestii goonu jalqaba googilii irratti godhaa ture jechuudha. So sadarkaa jecha miliyoona tokko barbaadu kanatti ani yeroo san sooshaal miidiyaa kana akka guddaa fayyadamaati kaampeenii godhaa uummata kana waama jechuudha. Saniifuu wanti ani guddeessee barreessu dhimma afaaniiti waan ta'eef bara 2006 gara xumuraa
yeroo kumaandi poostiidha Itiyoo Telekoomii ofiisii dhufanii bulchaa qabatanii tollaa nageessanii piroojeektiin sun istaaf ta'e jechuudha. Kan tollaa ture yeroo ji'a jahaatiif tollaa ture waan ichi bahu daataan miliyoona tokkoon barbaadaa turellee haafee ijoolleen tokko tokko biyya alaatitti orgaanaas godhanii daataa sababii funaanuudhaaf yaalaa turan sunis milkoofne boodarra bara 2020 Google Scholarship naa kenneetti piroojeektii san handil goone so isinii gabaabsaa bara 2020 bifa haaraan eegallee daataa galfachuu eegalle akkuma Facebook san bakkuma jiru sanii itti galchuu waan eegalleef ijoolleen intarneetii qabdu daataa itti galchuu waan eegalteef adda Google Translation qulqullinaan qabu nuun jedha jechuudha warri fayyadamaa. Amma garuu biiroon barnoota ani keessaa fuun qabu piroojeektii kana jedhee join nu godheetti kolleejiinis kolleejonni hundi Jimmaa yuunivarsiitonni hundi ogeeyyiin akkaataa itti hirmaachuu danda'anitti seetaappii tolchinee inumayyuu aga biiroon barnootaa join nu godhee yuunivarsiitonni join nu godhan daataan gara qulqullinnaatiin dhufe waan ta'eef qulqullina kana fooyyessuuf ammallee nu hafaa jechuudha. Qulqullinni ka'umsa sanii erga Google launch ta'e 2023 daataa yuunivarsiitonni erga nutti dabalamanii galchuu eegalle entry of artificial intelligence entry daataa jalqabne 2023 erga translation launch ta'e daataa nuti funaanu eegalle gara artificial intelligence itti dhufe 2026 kana Google akka afaanota Afrikaa 13 filateetti launch gochuudhaaf daataan nu qarqaaresanii har'a Gemini yoo fayyadamtan more clear than translate kan daataa hayyoonni boodarra galchuu eegalan jechuudha. Still ammallee gara xumuraatti isinii dhufa almost applicationotaa fi wantoota turan isiniif kaaseera. Meta irratti sappoortii ta'eera, Microsoft irratti sappoortii ta'eera, Google irratti pilaatfoormiiwwan across amma Austraaliyaa irratti dhaabbata afaan Oromootiin weebsaayitii hojjechiisee jira. Dhaabbanni mootummaa Minisootaa keessatti weebsaayitii afaan Oromootu jira. Harvard keessatti yuunivarsiitota gurguddoo addunyaa keessatti kontentii intarneet irra jiru kana barsiisutti jiran jechuudha. So wanti hojjetameeru illee ka'umsaaf waan gaarii irra jira illee yoo ta'e garuu immoo amma automaatikaalii tiraansleeshinii nu eegaleera akkasuma immoo tiraansleeshinii qofa odoo hin taane diijitaal ikoonoomii keessatti illee har'a chaayinaa dhaqeetti afaan chaayinaa yoo hin beekne afaan chaayinaatti naa jijjiiri jedheeti appilikeeshiniitti dubbadheeti afaan chaayinaatiin naa jijjiirutu jira jechuudha. Sadarkaa idil addunyaatti bitachuuf gurgurachuu dandeenya, qorannoo itti hojjechuu dandeenya. Kalcharii keenya keessatti immoo gaafa Googleen gaafa jalqaba hojii kana nutti kennu tiraansleeshinii qofa nutti hin kennine wanti beekuu qabanii fi ijoon tokko san aadaa keessanillee safuu keessanillee sirna keessan bakka argama aadaadhaa waan qabdu hunda itti galchaa jedhaniiti siisteema nutti kennan. Baajata hanqina baajataati wantoonni nutti kennan hundi galuu dadhabeetii hanqinaan karaa irra jira malee afaan qofa miti sadarkaa addunyaatti carraa arganne waan ta'eef yuunivarsiitii akka Jimmaa hojjettoota hayyoota jiranii fi ogeeyyii yoo qindeessine jenne daataa kennallee waan galuu qabuu fi xumuruu qabu wanti hin jenneef hin jiru. Chaalenjiin nutti jiran akkuma Dr. Kaasan daataa hin qabnu iskaarsitii daataati jira. Daataa seetii biyyoolessaa hin qabnu amma waan walitti qabaa jiru kanallee wanti beekuu qabdan Oromoo harkatti walitti qabaa jiru. Wanti Oromoo harka walitti qabnu kun deebi'anii nutti gurguratu jechuu gaafa biraa. Garuu uumamaan nu barbaachisa akka biyyaalessaatti akka Oromootitti daataa keenya nu barbaachisa. Jimmaa yuunivarsiitiin as biratti nu bira dhaabbachuu danda'u jira jechuudha. Itti gaafatamummaa daataa ofii qabaachuu abbaa barbaannee gurgurachaa abbaa barbaannee akka barbaannee tolfannee akka duratti ka'isanitti yoo feene biizinesiif godhachuu dandeenya yoo feene tajaajila barnootaatiif rakkoon biraa kan akka fandiitii fi ekspertii gahaa dhabuu keenyaan kaalcharaal baalaansii takka dijitaaliin saffisa inni fiigaa jiru namni keenya hedduu hubachaa jiru. Dijitaalii seensa kanarratti dogoggorree qabxii gannee jennaan keessaa bahuun baay'ee ulfaata. Kanarratti xiyyeeffannoo fi humna ejjennoodhaan qaamni dhimmi ilaallatuu fi dhaabbilee barnootaa irratti hojjechuu dabalataan immoo gaabbiin keenya guddaa fi qaawwii guddaan
waaltiin irratti hanqina guddatu jira. Waaltiin irratti wanti hojjetameeru jiru. Waaltiin irratti fooyyee yeroo garaagaraatti qorannoof waan gara jijjiiramaatti dhufu jiru. Akkasii yeroo dheeraa waan fudhadhee fi fixuun hawayya walumaa galatti addunyaan keessa jirru addunyaa dijitaalaati. Addunyaa waan qabnu bitachuu gurgurachuu fi teekinooloojiitti fidannee bakka jirru tajaajila barbaachisu argachuu keessatti afaan immoo eenyummaadha. Eenyummaa ofii bakka buufatanii addunyaa keessatti mul'achuun namni keenya haala salphaan biyya jiru bakka jiru wal argee hariiroo quunnamtii salphaa qabaatu turre jiraata. Afaan keenyaan fayyadamu turre jiraata. Bilisummaa afaan ofiitiin socho'uu caalteen jirtu ulfaadha galatama. Thank you so much, Mr. Abdisa. I hope now I'm going to have a one the sun the Senra one the challenging Jaratu, one to Jara, President Tani, Kayo Hangar Avatani, Dalmanaka and Damu, Zanravar and Vedi. In the Gudanka, they consider Akuranda, Horin Rakuranda, Garu, one to the head to case, challenging it to case, President Tani. One to the Canada Mango, and I've American Similatan Beku, Oma Ludogumanto. So I really thank you, Mr. Abdisa. He's very young. What is okay, Yagaru, on Muta American. So Ulfina Budasi Galatoni, so the Canada. Well, okay, Sunday one, you are now by Hassan, and I go, and I've among the Juar 1, 2, 3, 1 minute. 2, 4, 5, 6, 7, I think 8, 9, Nuga. La consuma che è in canale, da chi ha toccato ancora fare da fido, io vai a là, come automaticamente to the point, address so please, number 1, would you continue please?